Dhimma keetti Waaqayyo darbeera. Akka seetan sodaachisan ta'u Waaqayyo injifannoo sii kenna. Ya Waaqayyo na injifachiisa dhime. Dabalee kaa. Waan ati barbaaddee dhufte. Waan ati deemuttee dhufte. Waan nama kaaliqachuu danda'e. Waan bakkaa hin qabne. Akkasii ta'uu kan barbaadu. Dhiigoon isaan kan nama kana siifatu. Yesuusin kan nama kana siifatu. Waan asa waan hundumtuu bira jiru sii kadhadha. Waan asa ol lama caasee bira sii kadhadha. Waan asa dhabee badee akka gulaa sii tachiran sii kadhadha. Waan garaa kee barbaade ammaa kan kee haa galu. Waan keessa keetti eegotee bakkaan addamoo bakkaan sariitu. Itti sibil keessaa dhiigacha. Tidak boleh handar bayi. Sandan kami sandan handar bayi. Inam mama tidak itu saya malu. Amma boda ini. Ayam ini. Karagan nadi saya. Sari omat cakar batasi hari untuk keluarga. Sari omat cakar batasi hari ini si hari si kamu tiga. Speedy guddaadhaan fiiga garuu si qaqqabu. Ati fuuta bideen fiigdeen daadhiin fiigaa fiigichi isaa baay'ee ariitiidha garuu si qaqqabu ture. Ituma humni saree kanaa dadhabaa dhufe. Maal annaan akkedha afuroon lubbuu ishee balleessuudhaan qindaa'ee ture waan irraa haftee jirtu qabdaati. Jireenya kee sodaachisu jira. Waan jireenya kee daangalu jira. Ammallee lola qabdaati. Waan jireenya kee lolu jira. Waan wallaansoo sii qabu jira. Waan keessa kee sodaachisu jira. Kaleessa iyyuu siin dabarse inna damma sodaachisa kaleessaa hin caalu. Ammas wajjin jira immoo adda malee immoo hamtuu jiru. Itti mufta an umurii sii kenne namni seeqan isaas butaachi bute jira. Jiraachuu qabnaa jedhee Kakele Waaqayyo. Kaleessa ni si gargaarena. Amma sakka kee qabeen jira. Amma si gaadhetu si laaddu. Nyaatamtuu si. Safuudha seetana kana waan hundi gurra ishee haduuchu. Gurra kee qabadhu mee nama nina gurra lachuu. Isa eegdan sana hin dhageessan jedhi beeksisanii. Isa eegdan kanaa hin dhageessan. Itti dabali. Isa dhumaa. Maqaa Yesuus hin dabalas hin dhageessan jedha. Waa'ee kee waa dhaga'uu barbaadu. Waa dhaggeeffachuu barbaadu. Bilbila gadda labsu waa'ee kee bakka bilbilamu dhaggeeffachuu barbaadu. Waaqayyoon mokkeedhe ituu kan kee kanaan isaanii dhageesse. Kadeewu. Maal jira? Mee anoon du'e ni mee? Mee anoon du'e? Gaafa si ajjeesuu barbaade immoo dirriinis poolisiin qabu sagantaa mataa dhiisee fudhata. Seetanni garuu sin ajjeeftu. Inaaftuun garuu sin ajjeeftu. Torshituun garuu sin ajjeeftu. Warri kun dukkana keessa ta'uu dhaabattee nama gaaddu sin ajjeeftu. Nama lama wajjirtu. Yeroo hundumaa namaan kan hordofamtan ofumaatii qorratti dhumu malee sin hin danda'an. Yoo amma dhukkubni qorraa qottee sirreessa isheen gashee isheen gashee hedduu. Ameen jedhaa sin. Halleluuyaa. Yaan hin danda'amu. Ilaame. Daangeffamteerta. Baranatti itti darbata. Hidhamtee jirta. Barana inni qabta. Uraagaan si daangeessa sun dura keetii urraa'e. Danqaraan si daangeessa sun jajjabe. Sababi karaa si lawwate karaa keerraa ka'e. Barana wayiitti dabarta. Hiitan darba jedha. Dabalaa jedha. Tokko dabalaa. Dadhaba maal asii jirani? Ganaanee kana caalaa ulfina sirra kaa'ee jedhe wal wantu kan wal waaqee salphise. Waan sitti naquu ulfaatiitu karaa dhabatii beekamu. Amma sirrii fedhe. Maal kun immoo mul'ata ilaala. Maal kun immoo kun dhagaan kun akkana nama waan dhageenyee nama guura.
Deebiin maallaa dhagaa ta'e. Guruu see jiru jechuudha. Dhimma diinqeemoo dhiyootti taati. Maaliif nagaduu dandeessi? Kulliitii ishee maaliif ta'a jirutti? Maaliif ta'a? Hindi beelaa waaqayyo isaa waldaa ta'e. Warra akkasii waaqayyo amma abidda sana bakka. Egaa ta'aa waaqayyo si mirkaneessa jechuudha.